Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 22, 25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti hamooltan guyyaan har'aa amajjii 29 bara 2021 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Roobii darbe yeroo namoonni siyaasaa Koongireesa Federaalawaa Oromoo Obbo Jawaar Mahaammadiif Obbo Baqqalaa Garbaafa mana murtiitti dhiyaatanii turan namoonni kurna hedduun uffata keelloo uffatanii dhaddacha hordofuuf dhufuu isaaniitiin garii reebaman kan qabamanii hidhamanii jedhu maatii jara hidhamanii keessa. Daayirektarri Koominikeeshinii Koomishinii Finfinnee immoo poolisiin namoota uffata keelloo uffachuun jeeqama kaasanii mootummaa irratti dhiibbaa gochuu yaalan 81 qabee hidhee ture. Garii gad lakkisamanii kaan qoratamaa jiru jedhan. Keeniyaa fi Somaaliyaan wal muddiinsa keessa jiran wal dhibdee biyya Somaaliyaa keessatti uumame keessaa an harkan qabu jetti Keeniyaan. Lamaanuu gabaasaalee oduu boodaati. Pireezidaanti Baayiden dhimma namoota gara Yuunaayitid Isteetsitti godaananii ilaallatee dhorkaa viizaa namoota biyyoota Musliimaaf biyyoota Afrikaa irraa gara biyyattiitti godaananii ilaalchise uggura pireezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp kaa'anii turan garagalchanii jiran. Kana jechuun godaantota Yuunaayitid Isteets keessa jiraataniif namoota biyyoota alaarraa gara kanatti imalaniif maal jechuudha? Ogeessa seeraa dhimma godaantotaa dubbisnee jirra. Qophii keenya kan dhageenyeef dubbisneerraa keessatti itti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya dhaggeeffatoota keenya. Pirodiisariin tamsaasa har'aa Birhaan Haayiluu, tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigist Gammeeti. Oduu addunyaaf gara namoottan isin dabarsa. Akka mooltan dhaggeeffatoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo waraansa Tigraay keessatti geggeessamaa jiru mormuudhaan akka hawaasni addunyaa iraarsa humnoonni ittisaa biyyoolessaa Itoophiyaa fi Eertiraa naannoo sana keessatti geggeessaa jiran jedhan dhaabsisu kanneen gaafatan lammiiwwan Itoophiyaa kumootatti lakkaawaman kaleessa waajjira ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets duratti hiriira ba'anii jiru. Embaasiin Itoophiyaa kanas Waashingtan DC jirus dhimma kanarratti deebii kennee jira. Gabaasaa Abtaamuu Siyyum bakka sanatti argamuun qindeesse Tujubeetu dhiyeessa. Lammiiwwan Itoophiyaa biyya alaa jiraatan kanneen kumaan lakkaawaman kaleessa ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets fuulleetti hiriira mormii geggeessanii jiran. Qindeessitoonni fi hirmaattonni hiriira kana raadiyoo sagalee Ameerikaaf akkas jechuun ibsan. የዛሬውን ሰላማዊ ሰልፍ ያዘጋጀነው ትግራይ ህዝብ ላይ የታወጀው ዘር የማጥፋት ጦርነትን hiriira nagaa kan har'aa akka qopheessineef fixiinsa sanyii uummata Tigraay irratti labsame mormuuf jecha jedhan. Qindeessitoonni kun akka jedhanitti hawaasi addunyaa ajjeechaa mootummaa Itoophiyaa fi humnoota Eertiraan raawwatamu akka dhaabsisu gaafachuuf baanee jedhan. Fixiinsa sanyii dhumiinsa gosaaf gargaarsa namoomaa ugguruun yakkaawwan mormitoonni kun tarreessan keessaati. Hiriira kanaaf deebii kan kennan Yuunaayitid Isteetsitti ambaasaaddarri Itoophiyaa Fitsum Araggaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti himannaaleen dhiyaatan kan hundee hin qabaanneef dhugaan kan itti hanqatu jedhan. ይሄን ሆን ብሎ የሚያደርግበት ምንም ምክንያት የለው ዜጎችን ለማዳን እየሰራ ነው ያለው. Mootummaan kana ta'e jedhee waan godhuuf sababa tokkollee hin qabu. Lammiiwwan oolchuuf hojjetaa jira. Martinuu lammiiwwan keenya jedhan. Mootummaan naannoo sana tasgabbeessuu akkasumas caasaalee TPLF'n manca'an deebisee ijaaraa jira jedhan obbo Fitsum. Itti fufanis mootummaan buufataalee midhaan nyaataa dawaaf meeshaaleen barbaachisan kabiroon irraa raabsaman 90 ol hundeesseera jedhaniiru. TPLF naannoo sanaa utuun baqatiin dura kanneen sabatiinsa dhabamuu Tigraay keessaa gumaachan yakkamtoota 13 ol mana hidhaa keessaa gadhiise jedhanii humnoonni mootummaa ajjeechaa bifa kamiinuu hin raawwanne jechuun haalaniiru. Hiriirri kaleessaa namoota TPLF biraa bu'aa argataa turan kanneen uummata afaan faajjessaniif karoorfataniin qindaa'ee jedhan jechuudhaan Habtaamu Siyyum gabaaseera. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarummaa Yuunaayitid Isteetsiif Pireezidaanti Baayideniin kaadhimaman Liindaa Toomas Giriinfiild haalli Itoophiyaa keessaa kan isaan yaaddesse ta'uu dubbatanii jiru. Mana maree murtii seeraa Yuunaayitid Isteetsitti koreen hariiroo alaa kaadhimama isaanii raggaasisuuf jecha qorannaa geggeessa irratti dhiyaatanii ennaa dhugaa ba'an ka koomishinni mirga namoomaa tokkummaa mootummootaa waraansa Tigraay keessatti geggeessamerraa kan ka'e
iraarsa uummatarra ga'aa jiru jedheen wal qabsiisuudhaan gaaffii dhiyaateef deebii kennaniin kana dubbatan Toomaas Giriinfiild. Waggoota 3 dura biyya kana jajaa turre. Pirezidaantii biyyattii haaraas jajaa turre. Uummata biyyattii gara badhaadhinaatti geessuudhaaf carraalee jiranillee jajaa turre. Amma garuu uummatuma isaanii irratti waraansa keessa seenanii jiru ka jedhan tokkummaa mootummootaatti kaadhimamtuun ambaasaaderaa Yuunaayitid Isteets haaraan kun tokkummaan mootummootaa dhimma kana ofitti fudhatee akkaataatti deebii kennu ilaaluun barbaachisaa akka ta'e dubbatan. Haalli jireenya namoomaa Tigraay keessaa yaaddessaa ta'uu ka dubbatan Liindaa Toomas Giriinfiild maal akka Tigraay keessatti ta'aa jiru ilaaluudhaaf akka hojjettoota gargaarsaaf jaarmiyaaleedhaaf ulaan saaqamee haalli mijeessamu taasisuu qabna. Itti fufee immoo pirezidaantiif muummicha ministeeraa Itoophiyaa waliin waan achi ta'aa jiru ilaalchisee marii dhugaarratti hundaa'eef banaa ta'e geggeessuu qabna jedhee yaadaa jedhan. Itti fufuudhaanis waan gochaa jiran kana akka dhaaban, waraansa akka dhaabanii fi haala achitti deemaa jiru gara xumuraatti akka fidan itti ciccinee tarkaanfilee barbaachisoo ta'an fudhachuu qabnaa jedhan tokkummaa mootummootaatti kaadhimamtuun ambaasaaderaa Yuunaayitid Isteets kun. Koomishinarri dhimma baqattoota olaanaan ka tokkummaa mootummootaa Filiippoo Giraandii haala Tigraay keessaaf haala baqattoonni Eertiraa naannicha keessa qubatanitti jiran xiinxaluudhaaf jecha yeroo ammaa Itoophiyaa seenanii jiru. Mr. Giraandiin naannoo Tigraayitti imaluu isaanii dura ministeera nagaa Itoophiyaa fi dura teessuu koree ministeerotaa hojiiwwan gargaarsa namoomaa Tigraay keessaa to'achuuf dhaabbatee kataan Aadde Muferiyaat Kamiil wajjin wal ga'uudhaan dubbatanii jiru. Uummata naannoo Tigraay keessaa rakkoof saaxilame gargaaruudhaaf carraaqqii godhamaa jiru ilaalchisuudhaan koomishinaricha olaanaa dhimma baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa Filiippoo Giraandiif ibsa kennuu isaanii gaazexeessotatti dubbatanii jiru. Aadde Muferiyaat jaarmiyaan dhimma baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa UNHCR mooraalee baqattootaa ka Tigraay keessaa sana keessaa aga tokko dhaqqabuu akka hin dandeenye mootummaan Itoophiyaa dhorkuu isaatti yaaddoo qabu ibsee ture. Daawwannaan hoogganaa jaarmayichaa kan ammaa kun mooraalee sana isaan dhaqqabsiisaaf dhiisaa waan ifatti beekame hin jiru jechuudhaan mallaskaachuu ammaa Finfinneerraa gabaasee jira. Waldaan fannoo diimaa Itoophiyaa Tigraay keessatti uummata miliyoona 3 ol ta'u gargaaruuf qarshii Itoophiyaa biliyoona 9 kan isa barbaachisu ta'uu beeksise. Federeeshiniin fannoo diimaaf baatii diimaa idil addunyaas gargaarsuma kanaaf Firankii Suwiz biliyoona 27 jechuun qarshii biliyoona 1f qabxii 2 kan isa barbaachisu ta'uu kan iyyate yoo ta'u, koreen fannoo diimaa idil addunyaas gama isaatiin uummata Tigraay keessatti rakkate kana gargaaruuf qarshii biliyoona 2f miliyoona 47 gaafatee jira. Waldaan fannoo diimaa Itoophiyaaf Federeeshiniin fannoo diimaaf baatii diimaa idil addunyaa ibsa waloon kennaniin akka beeksisanitti Sudaaniif Jibuutiin jeeqama dhiyeenya kana ka'een haala walqabateen deeggarsi agammaa godhanii fi gochuuf karoorfatan baajeta isaan barbaachisu wajjin kan waliin madaalle ta'uu ibsa miidiyaalee addunyaaf kennaniin hubachiisanii jiru. Ibsa koonfirensii viidiyoodhaan arra kennaniin pirezidaantii waldaa fannoo diimaa obbo Barraa Tolaa uummata Tigraay keessatti rakkate miliyoona 9 ol gargaaruuf jaarmiyaan isaanii waggaa tokkotti qofa qarshii Itoophiyaa biliyoona 9 kan isa barbaachisu ta'uu hubachiisan jechuudhaan Masfin Arraagee gabaasee jira. Dhaggeeffattoota keenya oduun irraaf qabnu kanuma. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dacha mana murtii Jawaar Mohaammed fa'aa hordofuudhaaf gara mana murtii olaanaa Lidataa kanneen dhaqan keessaa namoonni 80 hidhamuu isaanii poolisiin beeksisee jira. Kanneen hidhaman kun hokkara kaasuu kanneen yaadanii turanii jedha poolisiin. Naannoo sana kanneen turaniif namoonni jaan argan gama isaaniin namoonni sun deeggarsa Jawaar Mohaammed fa'aaf qaban ibsuuf huccuu bifa keelloo uffatanii gara dhaddachichaa seenuuf eegaa turan jechuun ibsan. Muktaar Jamaaltu gabaase. Namoota guyyaa roobii darbe dhaddacha obbo Jawaar Siraaj Mohaammed fa'aa hordofuudhaaf mana murtii ol aanaa federaalaa Lidataatti argamutti argamaniitiin jedhan hedduu isaanii kanneen 80 ol ta'uu poolisiin hidhuu dubbatan namoonni achi jiran. Namni maqaansa akka dhahamu hin barbaannee fi taatee kana achitti arguusii dubbatte namoonni kunniin uffata keelloo uffataniitiin gama dhaddachaa seenuudhaaf hiriira eeggataatiin kan jiran ta'uu arguu dubbatti. Uffata halluu keelloo qabu uffatanii hidhamtoota siyaasaatiif deeggarsa qabanii agarsiisuuf hundumtu achitti wal argee garuu gaafachi geenyu isaanii qabanii deemaa jiru. Warri qabaman suni warri kaan miillaan fuudhanii poolisiin Finfinnee isaan marsanii fuudhee deemaa ture.
gara isa tokkoon immoo makiinaa seemaa kan poolisii guddisee banaadha. Seerratti naqamanii gadii isaanii immoo makiinaadhaan deemanii. Isaan hidhaman keessaa hagoon ammoo galgaluma san gadi dhiifamuutullee dubbatama. Namni hidhaa keessa turee galgala san gadi dhiifamuu raadiyoo sagalee Ameerikaatiif hime kan qabamnillee erga naannoo dhaddachaatii deemneetiniin hoteela tokko galleen booda achii qabaniitiniin mana hidhaa nu geessan jedha. Wayyaa fanneerraa deebi'aa keelloo uffatanii inni seenamoo safaroo manatti hin argamtanidha. Achi mana kakkumaamii deemne. Oromoon tokko achumatti dhufuutti kaan warri deddeebisan utuu isaanii wajjin teenyee suuraa fa'aa kaanii amma isaan baanitti eenyu waraanni olitti galle. Isa ol galle namni tokko akka silkiin dawwallee silkii beekan si'ochoo fi goggodhaadha. Silkii keenya nurkaa sassaabanii achitti nu geessan miilaan. Achi booda akkamiin baatan? Nu qoratanii tokkoon hunda keenya. Warra kaanii gar tokkorra gorsanii warra nama 70 gar tokkorra dhaaban. Nuun immoo nama 37 bakka tokko nu dhaaban. Hin qoratan hundumayyuu. Achi isaan nu qoratanii tokkoon nu qoratanii takka hin kaa'edhu takka jilgeenfa hin ququphanaa as deemsisu achi deebisu. Gaafa warra 70 mana tokkotti ol gashan immoo nuun gara biraatti nu geessanii as dhaabbadhaa akkasiin dalagalleedhaan. Achi gaafa nuun achi dalagallee dhaabbannu footoo hunda keenya akka kaafatanii viidiyoonis dhufee ture guyyaa. Warra sana manatti qollofanii nuun immoo tokkoon bakkeetti nu deemsisan. Saayitii lama keessan bee obbolaakkootu bakkee dhaabbatanii. Dhimma hidhaa namootaa kanaan wal qabateetiniin raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa deebii gama poolisii argachuudhaaf irra deddeebiidhaan baay'ee yaalleetiniin turre. Dhumarratti dhimma kanaaf deebii kan kennan dubbi himaan koomishinii poolisii magaalaa Finfinnee ኮማንደር ፋሲካ ፋንታ አከስ ጀዱ ቢጫ ለብሰው በቡድን ሆነው ህዝቡን ለማሸበር ከተማ ላይ ሁከት ለመፍጠር እና ግርግር ለመፍጠር በማሰብ ኬሎ ፈተኒ ገሬን ኡመተ ሾሮርኬሱፍ በከ ገረገራቲ ዱፉ ኢሳኒ ኦዴፈኖን ዱርሴ ዋን ኑ ገሄፍ namoota 81 qabnee kanneen 48 ta'an irratti qorannaa taasisaatiniin jirra. Kanneen hafan dhimmicha waliin walitti dhufeenya kallattii waan hin qabneef gorsaan akka gadi dhiifaman taasifne jedhan. Kumaandar Faasikaan ummata shororkeessuuf yaadan jedhanis uffata keelloo uffataniin ala waan addaa isaan qabataniitiniin harkatti argame hin ibsine. Garuu akka seerri hin kabajamne taasisuun hidhamtoonni akka bahan mootummaa irratti dhiibbaa taasisuu yaadaniitiniin jiru jedhan. Gaafii gama raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Kumaandar Faasikaa Faantaatiif uffata keelloo uffataniis taatee mormuu fi deeggaruun akkamiin dhoorgamee yakka ta'a jedhameetiniin gaafatameef Kumaandar Faasikaan akkas jedhan. በቀጥታ ልብስ ለብሶ መቃወምም በራሱ ወንጀል አይደለም። ማንም ሰው መቃወም ይችላል። uffata keelloo uffachuun yakka miti, mormuunis yakka miti. Garuu walitti heddummaatanii naannoo mana murtiitti waan dhufaniif rakkoon uumamuu mala. Rakkoon kun ammoo dhimma obbo Jawaar Mohaammed faa qofa osoo hin taane maaltu duuba jira kan jedhutu nu yaaddeessa jedhan Kumaandar Faasikaan. Kumaandar Faasikaan dubbii isaanii keessatti hokkora walitti bu'iinsa kaasuudhaaf yaadan namoonni kunniin haa jedhanii malee wanti hokkora kana ittiin kaasuu danda'anii fi qabatamaan poolisiin qabee ragaadhaan dhiheessuu danda'u kana jedhaniitiniin waan dubbatan hin qaban. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa. Keeniyaan torban kana walitti bu'iinsa mootummaa federaalaa Somaaliyaaf kutaa Juublaand gidduutti uumame namoonni 20 ol ittiin ajjeefaman tuqatte jechuun ka Somaaliyaan himatte haaltee jirti. Somaaliyaan muddama siyaasaaf sabatiinsi dhabamuu isaa keessaa harki hollaa ishee akka jiru cimsitee dubbatti jedha gabaasi Mohammad Yusuf. Dubbiimaan mootummaa Keeniyaa Siiras Ogunaa Naayiroobii keessatti ibsatuu ta'uudhuuf kennaniin biyyi isaanii muddama bulchiinsa Maqdishoo fi kutaa federaalaa Juublaand jiru waliin hidhata tokkoyyuu hin qabu jedhu. As a country, we want to state very clearly and categorically that we will not accept to be drawn into internal politics. Akka biyyaatti dhimma siyaasaa keessoo ka Somaaliyaa keessaa hirmaachuu isa jedhu akka hin simanne ifaaf ifatti ibsuu barbaanna. Kanaaf hoogganni Somaaliyaa martinuu Keeniyaa gara dhimma isaanii keessootti harkisuu irraa akka of qusatan gaafanna. Nageenyi akka bu'uuf dhiibbaa gochuutti fufna. Hoogganoonni Somaaliyaa keessaa martinuu walitti bu'iinsa jiru mariin furuu akka danda'an ni gaafanna jedhan. Wixata darbe humnoonni Juublaandiif loltoonni mootummaa Somaaliyaa naannoo daangaa Keeniyaaf Somaaliyaatti kan argamu magaalaa Beled Haawitti walitti bu'anii jiran. Lola sanaanis namoonni 21 yoo du'an
irra hedduun isaanii ijoollee yoo ta'an yoo xiqqaate namoonni 30,000 qe'ee ofiirraa godaanuu jaarmoliin gargaarsa namoomaa beeksisaniiru. Durbiin Mustafaa Abdullaa Baleed Haawoo keessaa balaan madaa'uu kan irra ga'e yoo ta'u Maqdishoo keessatti wal'aansa eegumsa fayyaa fudhataa jiran. Manni obboleettii kootii moortaaraan haleelame. Ijoollee keessaa hangi tokko madaa'anii 5 du'aniiru. Ijoolleen durbaa 2 gargaarsa hedduu argataniiru. Isaanis yoo xiqqaate guyyoota 60 hospitaala keessa turu. Ijoollee durbaa sana keessaa tokko garaa isheerra miidhaan kan ga'e yoo ta'u harki ishee cabeera. Isheen tokko immoo harkaaf miila isheetu cabee jedhan. Ministeerri odeeffannoo Somaaliyaa Osmaan Dubbee haala isaa gamaaggamuuf kamisa kaleessaa magaalattii innaa daawwatan biyyi isaanii nagaan akka bu'u barbaaddi garuu haleellaa keessaaf alaa kamiyyuu ofirraa ittistii jedhan. Waynu ka guulaysananaa cid walba ina soo weerarta. Waxaynu ka guulaysananaa cadowga dibadda iyo cadowga gudaha. Inagu waxaan rabnaa nabad. Kana leellaan duratti of eenyuunu ni injifanna. Diinota keenya biyya keessaaf alaa jiranis ni injifanna. Nuti nagaa barbaanna. Ollummaa gaarii barbaanna. Obbolummaa barbaanna. Garuu namoonni hangi tokko sana hubachuun barbaadan. Magaalaaleen keenya nagaa akka ta'an barbaanna. Jubilaand, Geedoof, Beledhaawoon nagaa akka ta'an barbaanna. Namoonni tokko sana hubachuu innaa didan innaa sana filmaata nuti qabnu ofii keenyarraa ittisuudha jedhan. Somaaliyaan bakka mootummaan qabatee jiru irratti haleellaa oofuuf jecha Keeniyaan humnoota Jubilaand hidhachiistii jechuun himatti. Aangawoonni Keeniyaa garuu himannaa sana ni haalan. Dubbiimaan mootummaa Keeniyaa Ognaan Keeniyaan Somaaliyaa akka gargaartu ta'uu isheef Somaaliyaan isheen nagaa qabdu biyya isaaniif bu'a qabeettii akka taate dubbatu. If this is a country where they run to institutions of violence. Yoo biyyi kun gara hokkaraatti biyyatti seenamu ta'e attamitti biyya kabiroo jeequ ta'uu dandeenya. Eeyyee biyya dahataaf itti dhufanii dhugumaatti Keeniyaadhaaf Somaaliyaa jeequun deebii hamaa qabaataa jedhan. Keeniyaan baqattoota Somaaliyaa 270,070 biyya keessummeessitu yoo taatu kanneen 10,000 lakkaa'aman magaalaalee xixiqqoo keessa hojjetanii jiraatu. Biyyattiin gaanfa Afrikaa kun loltoonni Amisoom kan keessa jiran yoo ta'u kan beekannaa sadarkaa addunyaa qabu mootummaa Somaaliyaa fonqolchuuf kalolu garee Alshabaabitti akka duulullee ni gargaara jedhan. Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiitti aanutti ceena. Kan dhageenyeef dubbisneerra. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden waajjira akkuma qabatanitti guyyaa duraa dhimma godaantotaaf uggura imalaa biyyoota Islaamaaf Afrikaa irraa Tiraampitti gargaaramaa turan akka dhaabatu ajaja dabarsan. Kana jechuun Ameerikaafis ta'e godaantotaaf maal jechuudha? Abukaatoo dhimma immigireeshiniif kanneen biroo kataan obbo Israa'el Goobanaa Seent Pool Minisootaa irraa jaallanneen haasofsiistee jirti. Obbo Israa'el akkas jechuun deebii kennuun jalqaban. Pireezidaant Tiraamp waa'ee immigireeshinii irratti egzekutiiv orderii inni dabarsaa ture poolisii irraa madda. Jalqabuma atuu pireezidaantiin ta'iniin dura amma danda'ametti namoonni biyya alaa akka Yuunaayitid Isteetsii hin fi karaa adda addaatiin warra deeggartoota isaatiitti haasa'aa ture. Pireezidaant Tiraamp erga dhaqee pireezidaantii ta'ee booddees guyyaa jalqabaarraa kaasee sanuma hojiirra oolchee jechuudha. Waan akka namoonni biyya musliimaa keessaa akka hin galle pirogiraamiin daakaa jedhamu tokkoffaa ijoollee qinnummaadhaan biyya kana seenanii akka isaanii ayyamaa jireenyaa argataniif isa Obaamaan baase diigee immigireeshinii ilaalchisee baay'ee dhiphisaa dhufe. Kaayyoon isaa maalinni akka namni keessumatti namoonni gurraachi dimshaashumatti immoo namoonni alaa akka isaan biyya kana hin seennee fi seera adda addaa dabarse. Amma gaafa pireezidaant Baayiden wanti isaan godhanii amajjii 20 taayitaarra dhufu aduma sana seera Tiraamp baase sana akka jirutti diige. Pireezidaant Baayiden yaada Tiraamp kaasuu isaanii kun maal gargaara Ameerikaa? Garaagarummaa pireezidaantota lamaan kanaa kan nuyi ilaallu pireezidaant Tiraamp namoonni biyya alaa akka isaan biyya kana hin galle anti-immigrant poolisii qaba. Fuulleedhumatti waa'ee namoota diidaa dhufan addaan baasanii namoota adii duwwaa ofitti butuu kallattiidhumaan akkasitti haasa'in malee hojiin isaa kana fakkaata. Garuu Baayiden yeroo dhufee silxaana qabatu guyyaama jalqabaarraa kaasee tokkoffaa egzekutiiv orderiin mallatteessee seera Tiraamp egzekutiiv orderiidhaan baase akka jirutti diige.
maal fakkaata yoo jenne haasofne inni tokkoffaanii waa'ee namoonni biyya musliimaarraa akka biyya kanaan galle musliim travel ban jedhama. Trump akkuma guyyaa silxaana qabateenitu seera sana baase musliimarraa biyya kana biyya afur jedheeti isa booddeellee itti daddabalaa ture. Trump waa'ee immigireeshinii ilaalchisee executive orderii 400 dabarse kan asaayilamii kan adda addaa asaayilamii jijjiiruu hin danda'u garuu waa tokko ciccimsaa ture. Isa kana akka inni hojiirra oollee Baayiden hin dhaabee jechaadha. Lammataa border wall dallaanii daangaa irratti haa ijaaramu jedhee birrii miliyoona meeqaanii hojii hojjisiisaa ture. Inni akka inni dhaabbatu godhe Baayiden. Sadaffaa biyya kanatti waggaa 4 census jedhamu namoonni hin lakkaa'amu. Namoota lakkaa'aman sana keessatti immigirantiin yookiin nan immigirantiin akka isaan hin lakkaa'amne kan jedhu seera baaseetu Trump. Seerri isaa sun amma Supreme Courtitti deemee jalaa rukutame. Sanuma booddee immoo warra DHS keessaa hojjetu warra Homeland Security keessaa hojjetuuni namoonni biyya alaatii dhufan hundi isaanii censusii kana keessatti akka hin lakkaa'amne kan jedhu seera baase. Baayiden guyyaa jalqabaa isa diigee. Afuraffaa irratti daakaa waan jedhamu tokko anaafatti waggaa fuulduraa waa'ee daakaa kana haasofne. Trump yeroo silxaanarra dhufu daakaa deferred action for childhood arrival jechuudha. Ijoolleen xinnummaadhaan warra isaaniitii wajjin biyya kana dhufanii biyya kana keessaa dipoortidii ta'uu hin qabanii jedheetu executive orderiidhaan daakaa jedhamu baasee Obaamaan hojii irra oolchaa ture. Jarreen kun akka isaan ayyama hojii argatanii biyya kana keessa akka isaan jiraatan kan jedhu seera baasee Trump akka dhufe seera sana diige. Seera sana diigee seerri kun amma Supreme Courtitti illee deemee eeggatuma dhiyoo diigamee ture. Ijoolleen xinnummaadhaan dhufanii biyya kana keessa jiraachuudhaaf ayyamni irraa fuudhamuu qabu kan jedhu immoo Baayiden iddoo isaatti deebise. Iddoo Obaamaa duriitti deebisee jira. Baay'ee ragaa wanti inni waa'ee immigireeshinii ilaalchisee kan inni baase wanti guddaan garuu waa'ee mirga namaatii wajjin wal qabatee deemu keessatti namni baay'een warri hojii akkasii hojjetan waan kan beekanii wanti ta'e tokko wanti guddaanii Trump yeroo dhufee silxaana qabatee warra akka biizinasiitti mana hidhaa ijaaranii gara kontiraataa doolaara 985 baasuuniti namootaaf kontraata kenne mana hidhaa ijaaraati namoota immigirantii itti hidhaa jedhe. Jarri kun for profit prison detention center jedhamu. GEO group yookiin immoo Core Civic jedhaman kuni kampanii guguddaan kuni yeroo Trump pirezidaantummaadhaaf fiigaa ture isaaf horii kennaa turan sababii ta'eefi inni isaanii fi dugda baasuudhaaf jedheeti yeroo pirezidaantii ta'u kontraata birrii amma kanaatti kenne. Amma jarri kuni akkaataa itti immigirantii qaban kana yoo ilaalte baay'ee waan si gaddisiisudha. Haalli fayyaa isaanii hin eegamu achi keessatti physically abused ta'u, psychological sammuudhaan abused ta'u, coviditti exposed ta'anii jiru kana researchiin hojjetamee IGdhaa fi uploadhaan researchiin hojjetamee maxxanfamee bahee jira waan bal'aadhaan. So amma Baayiden gaafa guyyaa jalqabaa dhufee silxaana isaa qabatu guyyaa irraa kaasee for profit detention center warri nama baay'ee hidhuudhaan immigirantii baay'ee qabachuudhaanitu horii baay'ee hojjetatu jarri kun. So inni dhaabbachuu sarra jiraata jedhee sana dhaabe. Gara biraa wanti guddaan Baayiden dhaabe namootni Afrikaa irraas haa ta'u Laatin Ameerikaas haa ta'u karaa adda addaarraa karaa Meeksikoo kana lafa galuu turan. Bara Trump maal godhee yeroo namoonni asaalamii gaafachuudhaaf dhufanii haadhaaf ijoollee addaan baase. Maatiif ijoollee addaan baase. Ijoolleedhaa fi maatiin achuu waliin argin kan du'an jiru inni kan biyya isaatti deebi'e. Inni immoo hojjechuu dhiisnaan maal godhee namni dhufee karaa boordarii kanaa dhufee asaalamii gaafatu dahannaa siyaasaa gaafatu biyya adda addaarraa Afrikaa irraas haa ta'u biyya Laatin Ameerikaa irraas haa ta'u karaadhuma Meeksikoo karaa daangaa cabsanii paaspoortii malee bitaa turanii namoonni biyya keenyaa dhufan baay'ee isaaniitu ture kanaan dura. Dur maaltu ture namni tokko daangaa Yuunaayitid Isteetsi keessa dhiqeera taanaani yeroodhuma sana harka isaa kennee ani biyya kootti deebi'uu hin barbaadu yookiin hin danda'u jedhee dahannaa siyaasaa gaafachuu hin danda'a ture. Amma bara Trump keessa maaltu ta'ee stay in Mexico. Namni asaayilamii gaafatu amma asaayilamiin keessiif ilaalamutti Meeksikoo keessa ture.
qabsiisaa jedheetu achi boordarii irraa achi ari'aa ture jechaadha. Baayiden akka dhufeenii seerri kun akka inni jijjiiramu sarara jiraatu baase jechuudha. Executive orderii hedduu baase waa'ee immigreeshinii ilaalchite. Kun hundumtuu kan agarsiisu karoora Baayiden waa'ee immigiraantii irratti qabu. Immigiraantiin biyya kanaa akkamittiin akka isaan karaa diinagdee dhaabanii, akkamittiin akka isaan karaa beekumsa adda addaa dhaabanii namoonni warri amma CEO Google jettu, CEO kampanii guguddaa adda addaa immigiraantiidha. Isaan biyya kanaaf akkamittiin akka isaan kontribiuutii godhan kan jedhu isarratti hundeeffamee jiru hedduu baase. Marii kanan xumurre wixata dhufu kutaa lammataatti fufnaa obbo Israa'el Goobanaa ni galateeffanna. Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina. Haala qilleensaa gannaa alaabaan kumaatamatti lakkaa'amu itti mirmirsaa turetti Joosef Roobinet Baayiden Juuniyer waltajjii mana maree Ameerikaa duratti amajjii 20 darbe pirezidantii Ameerikaa isaan 46ffaa ta'uudhaan kakatanii aangootti ba'aniiru. Sirna eebbaa isaanii irratti pirezidanti Baayiden haasaa dhageessisaniin Ameerikaanonni hundinuu tokko ta'uudhaan rakkoo biyyattii mudate furuun egeree isheetiif akka dhaabbatan waamicha godhan. History, faith, and reason show the way of unity. Seenaa amantii fi sababaaleen daandii tokko mul'isu, daandii tokkummaa. Tokko keenyaan ulfinaa fi kabajaadhaan wal hubachuu qabna. Humna walii taanee dheekkamsa yookiin dallansuu dhaabuu dandeenya. Mufannaa jiru qabbaneessuu ni dandeenya. Haalli amma itti jirru haala seena qabeessa jeequmsaa fi rakkoolee mudatan itti furuu qabnudha. Sanaaf immoo malli tokkichi gamtaadha ture kan jedhan. Kanneen daangaa Yuunaayitid Isteetsiin achi jiraniifis Pireezidant Baayiden isaaniifis ergaa dhaamaniiru. We will repair our alliances and engage with the world once again. Not to meet yesterday's challenges, but today's and tomorrow's challenges. Michooma keenya addunyaa waliin qabaachaa turre deebisnee ijaaruudhaan hariiroo keenya itti fufna. Hariiroon kun immoo rakkoo kaleessaa furuuf yookiin isa amman mudate keessaa ba'uuf qofa miti. Rakkoo boor mudachuu danda'uufis mala dha'uuf malee. Hoogganuu itti fufna. Sana immoo kan goonu humna keenya akka fakkeenyaatti mul'isnee osoo hin taane fakkeenya keenya akka mul'inaatti gooneetu. Nageenya guddinaa fi tasgabbiitiif michuu cimaa fi amanamaa ni taanas ture kan jedhan. Kanuma irratti hundaa'uudhaan gaafa guyyaa eebba isaanii sana Pireezidant Baayiden aangoo isaaniitti fayyadamuudhaan dhimmoota hedduu irratti tarkaanfii fudhachuu kan isaan dandeessisu qabxiilee hedduu irratti mallatteessaniiru. Tarkaanfiilee kanneen keessaa inni jalqabaa Ameerikaa walta'iinsa dhimma qilleensa Paaris yookiin Paaris Climate Accord jedhamutti akka deebitu gochuu, Ameerikaan dhaabbata fayyaa addunyaa yookiin WHOtti akka deebitu akkasumas uggura imalaa biyyoota irra jiriin isaanii musliima ta'anii haga tokko irratti akkasumas kanneen Afrikaa ta'an irratti murtaa'ee ture akka ka'u gochuufaan keessatti argama. Gama biraatiin ijaarsi dallaa daangaa Yuunaayitid Isteetsii fi Meeksikoo adda baasuu ariitiin akka dhaabbatus taasifameera. Pireezidant Baayiden tarkaanfii fudhataniin. Sirna eebba isaanii irratti Pireezidant Baayiden waamicha taasisan keessaa ummati Ameerikaa jalqabbii haaraatti akka seenu dhaaman. Dhaansa Ameerikaanotaatiif godhani kanaan seenaa Ameerikaa sodaa osoo hin taane abdii, garaagarummaa osoo hin taane tokkummaa, seenaa dhalootatti darbu kan Ameerikaan walabummaa ishee eegdee addunyaafis irra deebitee wabii taate jedhu barreessuu qabna jechuun Pireezidant Baayiden dubbatan tuqee ibsi gulaalaa har'aa yaada isaa xumureera. Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3:00 wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.